Jirtu maatii keenya maatii kaasuu nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtan fayyaa keessan nagamartan nuti nagaadhaa galata rabbii isinis immoo akka nagaa taatan waaqayyo irraa abdii qabna akkam jirtu fayyaa keessan naguma keessan jiru isin biratti maal fakkaatti nu biratti bareeda nagaan keenya bakka jirtanitti isin akka qabu kan qilleensarraan kan onneerraa maddi kan biyya keessas biyya alaa jirtan ta'e isin akka qabu isiniin jechuu jaalannaa. Baay'ee isin jaalanna isin kabajna hunduma keessanuu kan nu jaalattanis isin jaalannaa kan nu jibbitanis nuti isin jaalannaa ilma namaatu waan ta'eef namni nama hin jibbu kan nama jibbu seexana. Kanaafiyyuu akkam jirtan fayyaa keessan arras egaa deebi'ee dhufee jira maalaan qabaddee dhufe seexanarraa badeen ture torbee tokko minamina hin taane fakkaata. Turbii tokko ta'uu nuuf ergan badee sababbiin itti bade immoo ni beektanii viidiyoo isinii gadiisisanii irratti jechuudha waa'ee mucayyoo nu biraati irratti jechuudha xinnoo kaasuudhaan walitti buune sababbii kanaaf baqqaanis kaasuudhaan walitti buunennaan viidiyoon hojjedhu jiree kaasuunis hojjedhu naan jiree bakka kanaaf kaasuun walitti buune. Kanatti viidiyoo hojjechuu dhiisnee adda kunnee dhiifama warri teelegiraamii waasaappii immoo ana dubbisan dhugaa dhiifama siniin jala dhiifama maaliif warroonni lafaa fi mana bitachaa jirtan osoo wajjin haasofnu addaan bannee anis immoo naaf hin mijanne sammuna kana naannoo Adaamaan ture jechuudha. Naannoo Adaamaan ture kanaafan miidiyaa irrattis viidiyoos gadhiisee hin beeku hojjedhees hin beeku jechuudha. Rakkoo kanaafanii fi kaasuudhaanis walitti buune sababbiin kaasuu walitti buune egaa maasitanii ilma namaa ta'e kan dogongora hin jira hin dogongora. Kaasuudhaan waan xinnoo jechuudha baay'een keessan shakkuun keessan hin oolle jechuudha. Shakkuun keessan bal'atu lakkii mucattiin tuni kaasuun alatti ulfeessee sitti fidinnaayii daa'imti kan kaasuu ta'innaa jaalallee kaasuu ta'innaa naan jettanii gara teelegiraamitiin nama baay'ee na dubbisee naan jettan jechuudha. Lakkin immoo akkasii miti kaasuu waan akkanaa hin godhu jechaan ture amma egaa wanta isin jettan hin oolle dhugaa raajuma dubbattassini egaa amma bargeetti dhibbaa kaasuun gocha kana go'ee osoo hin taane egaa gochi kun amma yoo ilaalee akkana garagalchee laaluu dhugaa olitti kalaa jechuudha. Maaliif seetan tokkoffaa maalii irratti mucayyoon tan kaasuun nu qarqaarti mana keessa nu qarqaarti firooma qabnaa deebisee immoo barachaatiin an jedhe hojjettuu taate akkamitti baratti jettan baay'ee keessan kana maatii aan olii galleen an jedhe kaasuun jechuun nu qarqaaratti hojii baggoonni anis hin baratti kan nama waan ta'eef dhimma anis ganaa xinnoo waan taateef egaa teessee hojii bichaa biyya keessatti kan namaa hojjetu hin jiru yoo guddatan waggaa 15 yoo ta'an biyya Arabaati kan deeman ishiin immoo gana waggaa 4 jechuudha. Kanaafiyyuu barumsa barachaati hojii sanaa qarqaartu. Baay'ee keessan immoo akkamitti hojjettuu taate barumsa gillii baratti jettan barumsa nuti kanuma nuuf nu qarqaartu kaffalaamaati jechuudha. Kanuma nu qarqaartu bakka isheen nu qarqaartu barumsa sa'a 10 ruubii manatti galti sa'aatii galte sanitti barumsa hin qo'atti nyaattee barumsa hin qo'atti yookaan galgala waa tokko jechuudha. Uumaa gargaarsa illee baay'ee nu gargaartu haa ta'u garuu mucaa keenya gisee tokko nu taphachiistee bakka akkanuma malee nu anis gargaarsa baay'ee kan mana keessaa nu gargaaru hin jira kan nu hojjetee galu jechuudha namni biraa. Biyyaa biddeen tolcheeffata namni nu miicee galu hin jira. Asassanis namni biraa hin jira jechuudha kan hojjetanii galan hojii biraatis immoo yoo dabalata qabaanne akkasitti hojjisiisna. Ishiin akkana hojiillee kan baay'eetti buutee hojjettu osoo hin ta'in buna minaamina hin gootina. Kanaaf egaa kaasuun maal seetanii walitti buune kaasuu ani silaa deessii haa deemtu ani daa'ima immoo guddisuun nan guddisaaf rakkoon qabu. Iyyuu wajjin nan guddisa waan ta'eef daa'imti kenna waaqatii miti. Kanaafiyyuu barumsa miicasyoon deessee guyyaa 5ffaatti barumsa deemte barumsa barachaa jirtu qormaata irra jiru yommuu.
Kanaaf baay'ee keessanis sobdamtee yoo baasee jettanii garuu miidiyaa irratti mul'isuun barbaanne malee dhugaadha waan jiru jechuudha. Innaa kaasuun ammoo akka hin deemne. Ani bakka jechuun erga deessee amma 2 asitti daa'ima achitti mana barumsaa yaada kiffiyaan kunis bilaashii kaffalama malee qalbii ani barattu. Maaliif namni kamuu ta'e daa'ima gatee manatti bakka daa'ima tiyyaa maal taatee bakka waan baay'eetu jira waan ta'eef yaadni ishii gara daa'ima sanii deebi'a. Daa'ima waggaa tokko naamna guddisteetu barbaaddu asitti waa guddifattu. Barbaaddu immoo nu biratti jechuudha. Barbaaddu immoo barumsa hiistee namatti immoo natti ulfaatti daa'imti illee maaliif kiyya jedhee hojii jedhee hojii immoo ani daa'ima ishiitti jedhee hojii naaf qabu maaliif kan jiraannu sanuma waan ta'eef hojjennu malee jiraannu waan ta'eef amma daa'ima immoo amma daa'imtis xiqqoo amala qaba. Amma raffisa maqaa ani immoo beektanii hojii suuqii waan hojjedhu. Kanaafiyyuu kaasuun immoo innis manaan ooluu dalagaadha. Kanaafi akka daa'imti guddattuuf itti baqa nuti hojjettuu biraaf waan kan barumsa illee hin qabne hin jira waan ta'eef dadhabuu bi'a. Jennaan kaasuun deemtu daa'ima fuuteen deemtu garaa nu nyaata daa'ima guddisne garuu ganaa hagam daa'imti ganaadha baay'ee yoo deesse waan ta'eef kanaafiyyuu amma na shakkii bakka kanatti. Daa'ima illee yoo ilaalu daa'imti gurraacha bakka daa'imti kun kan kaasuu ta'e kaasuu waan kana fedhinnaa bakka jechuun wanna kana hin jira miti keessattuu miidiyaa irratti hin argitanii Finfinnee keessattuu waan kanaan jira waan ta'eef kanaaf kaasuun bakka daa'ima tana nafsee abaaf sirriitti jaalata waan ta'eef innaa daa'imti immoo dubaraa bakka sirriitti jaalataa beektu kan isaa jira waan ta'eefis ta'uufis hin beeku kanaafiyyuu egaa. Wanti kun kaasuu irraa fagaatu garuu na fuulduratti waan haasaa minaamin hin jiru garuu kophaatti amma kaameraa dibbiqii kan ossaa jechuudha. Kaameraa ossaa kan bituufan jechuudha. Irra deemee kaasuu noo fedha manarraa fuudhee amma osseetan kaasuu fi isaan maal qabu hariiroon isaanii qaban maali ilaalu moo dhiisu meessin koomatti namni tajaajilaa kan ture innaa kanaaf wanna fattashaa san jechuudha. Daa'imni miidiyaa kan jiranii hojjetamu jiraate inni waan akkasiisan go'umoo dhiisu waan kun kaasuun illee amma bakka ana biratti ittiin dubbatu malee kophaatti minaamina naasaa bakka nyaata minaaminas yoo amma mana barumsatti galuu geesse ani immoo suuqii gizee baay'ee gabaan waan natti baay'eetuuf fiisee gizee tokko oduun hojjetee fa'aa uftitaa nyaata ganama kanuma nyaattee deemtee uftee ho'istee nyaattuun jiraana. Nyaata ho'aa hojjedhuuf. Nyaata suuqiitu fi ho'aa hojjedhuuf namni naan jedha bakka asirratti garaan naaf beektu firummaa sammuu ta'ee jaalala biraa taatee fiqirii geessan taatee hin beekne. Fiqirii sunillee jiraachuun waltu mukkiin. Innaa kanaafiyyuu amma na shakke jechuudha. Maatillee yaamee hin gaafanne. Maatii ishii jechuudha. Ani akkuma isin jedhan naaf hin jenne Adaamaan ture jechuudha. Adaamaan ture naaf hin jenne maatillee yaamee hin gaafanne. Maatiin kaaleessa malee yadda dhufanii deeman jira. Ani immoo achiin jira waan ta'eef kanaafiyyuu amma kaasuu kaameraa bitu immoo dhiisu kaameraa bitee bakka waan isaan godhan jechuudha. Jechuun waan isaan godhan wanta biraattis ga'uu danda'u. Deebisee immoo hariiroo wajjinis haasaa qabaatan bakka waan tokko baruuf kaameraa bitu immoo dhiisu sinkoomatti godha. Warra nama roositan immoo of eeggannaa. Kanaafuu daa'imti kun kan kaasuuti immoo kanneen nuti ani ishii hin gaafanne lakki gaafattee ture ishii gaafatteen ture daa'imti kanneen nuti jennaan afaan keessa qabattee. Daa'imti kiyyaa sidaamuuti abbaan sidaamuudha naan jette. Abbaan daa'ima kiyyaa sidaamuudha. Sidaamuu ishiinis naannoo gara isinitti mee gara Shaashamanneetii dhufte waan ta'eef sidaamuudha naan jette. Ani dhuguma sidaamuu daa'ima kana alchee namni dhuguma kan kaasu ta'e wajjin hubannaa akka macarrashee irra geenyutti immoo addaan nafnu isinis nu jabeessaa anis nan jabaadha jabeessaa ana keessattuu innaa kaasuu dhuguma waan kana harka keessa hin qabne immoo hin qabaa bakka miilana ta'ee fi ga'ee bakka dhugaa isin jedhana. Kanaaf viidiyoo isinitti neelessu viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti nagaa nuuf taa'e
Sinjaalanna qorate gamtee nama daalicheessan ijoollee. Sinjaalanna nagaan uftaachaawu.